Dr. Naafiyaa Digeetu wajjin argama. Dr. Naafiyaa Digaa waa'ee qaamni saalaa dhiiraa ka'uu dadhabuu walii wajjin dubbataa jirra. Dr. qaamni saalaa dhiiraa ka'uu dadhabuudhaaf wanti contribute godhanii wantoota baay'ee akka ta'an ilaalleerra. Kanneen kun immoo walittis dabalamanii qofaattis qaamni saalaa dhiiraa akka hin kaane gochuu malu. Mee gara yaala isaatti tun dhufin dura rakkoo akkam akkamii fida wanta akkasii kun namoonni baay'een yaala qabayyuun se'ani tokkoffaa. Lammaffaa dubbatachuun saalfatu garuu rakkoo baay'ee akka inni fiduu danda'u maybe witness gochuu dandeenya namoota argine irraan. Rakkoo akkam akkamii namootatti fida? Rakkoo ka'uu dadhabuu qofa moo rakkoo garaa garaallee qaba? Okay, maalla baay'een isaanii managing ta'u yookiin manageable yookiin yaalamuu danda'u. Kan immoo yaa እንግዲህ yaalamni muraasnis jira. Rakkoowwan garaa garaa wajjin kan wal qabate jechuudha. Egaa yeroo baay'ee fayyaa wal quunnamtii saalaa fayyaan nu wajjin wal qabata. Fayyaa qaamaa, fayyaa hafuuraa, fayyaa xiinsammuu, fayyaa hawaasummaa. Maaliif jennee ilaaluu dandeenya? Fakkeenyaaf amma rakkoo gaa'ela keessa rakkoo uumuu danda'a. Hanga sadarkaa waliikaatti illee ga'uu danda'a. Yeroo kana namni sun maal ta'a? Araada garaa garaaf saaxilamuu danda'a. Yeroo sana qaama isaa irratti wanta garaa garaa miidhaa geessa. Physical health kan jennu jechuudha. Tokko. Lammaffaa hariiroon inni wajjin qabu gargar ba'uu danda'a. Spiritual health irratti miidhaa qabaachuu qaba. Gama biraa yoo ilaalte immoo hariiroon inni hawaasa waliin qabu. Hawaasa jechuun haaluma jireenyaa maatii wajjin ta'uu danda'a, ollaa waliin ta'uu danda'a. Kunillee addaachituu danda'a. Gama baay'eedhaan rakkoowwan fayyaa xiinsammuullee miidhaa guddaa irraan geessisuu danda'a. Kan jedhu kana kaafnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Gama biraatiin maaliif nama saaxilaa yookiin complication isaatti hin budhufnu rakkoowwan garaa garaa kanneen akka rakkoo hiikaa gaa'elaa ta'uu danda'a. Baay'inaan ilaaluu dandeessu riisarchiiwwan garaa garaa baay'inaan qoradhu. Kan biraa immoo waliigaltee dhabuu maatii wajjin ta'uu danda'a. Fayyaa qaamaa irratti illee fayyaa afuratti miidhaa geessisuu danda'a. Rakkoo godhachuu dhabuullee ta'uu danda'a. Ulfaa'uu dhabuu jechuudha. Maaliif qaamni saalaa dhangala'aan boodhaa fi qaamni saalaa dhiiraa ka'uu qaba. Kanafaallee fiduu danda'a. Gammachuu dhabuu satisfaayi ta'uu dhiisuu danda'u. Rakkoowwan fayyaa hafuuraa, fayyaa xiinsammuu kan jennu sana dabalatee jechuudha. Rakkoowwan kanneen boodaan fiduu danda'a kan jedhu ibsuu barbaada. Egaa rakkoo baay'ee qaba. Akkuma sila kaasne immoo atis kan argitee witnessii kan goote namoonni baay'een hin dubbatatanii wanta kana tokkoffaa rakkoo furmaata qabu jedhanii yaaduu dhiisuu danda'u. Baay'een isaa furmaata kan qabu yoo ta'e illee kan biraan akka socially wanta akkasii yoo haasofte rakkoo akka qabuutti ilaalanii walitti himatanii hakiimatti illee himachuu fi saalfii guddaa qaba. So mee wanti kun yaala qabaayi. Yaala yoo qabaate immoo steepii akkam akkamiitiin deema? Okay. Egaa yaalli wanta kanaa yaalawwan manatti of yaallu preventioniidhaaf illee ofirraa dhorkuudhaaf illee akkasumas immoo salphaatti mana geettu wanti goonu jira ta'uu danda'a. Kan biraa immoo yaala hanga sadarkaa qorichaa fi sarjariitti illee geessisu illee jiraachuu danda'a. Fakkeenyaaf Peyronie's disease kan jedhaman jiru dhibeewwan qaama saalaa dhiiraa miidhan baay'een isaanii jiru. Iskaarii yookiin immoo madaa garaa garaa uumuudhaan dhibeewwan isarratti miidhaa uuman jiraachuu danda'u. Kanneen bifa gama yaala amma yaalii baqaqsanii yaalutti illee ga'uu danda'a. Dhibeewwan kanaaf kanneen biraa wajjin wal qabatan jechuudha. Garuu maal gochuu qabna kan jedhuu fi mara keessatti tokkoffaa jalqabara tokko masiif kaasuu yaadinni guddaan istireesii. Dhiphina yookiin immoo istireesii hir'isuu. Riba ga'aa rafuu qabu. Namni tokko riba ga'aa rafuu qaba. Rakkoowwan kanaan dura waan akkasii tarii sitti meera. Namni miti noormaalii namni fayyaayyuu rakkoon kun namni san quunnamni jiru. Kanaaf rakkoowwan sun yommuu nama quunnamutti boolis akkas ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf dhiirri tokko dubartii bira gaafa ga'u yaadni sun itti yaadatamuudhaan yeroo sana miirri isaa jeeqama. Sun immoo hormoonii irratti immoo dhiibbaa garaa garaa uumuu waan danda'uu fi kana irratti illee of eeggachuu akka qabu. Istireesii maneej gochuu. Rakkoo dhiphina hamaa yookiin immoo yaaddoo hamaa, mukoo hamaa yoo ta'e immoo ogeessota fayyaa bira deemanii yaalamuun qoratamuunii fi yaalii psychobehavioral therapy kan jennu yaaliiwwan gorsa xiinsammuu fayyaa fudhachuun baay'ee gaariidha kan jedhu ibsuu barbaada. Kan biraa sochii qaamaa gochuu.
sochii qaamaa gochuun fakkeenya namni tokko torbanitti yoggushan yoo xiqqaate daqiiqaa 30 sochii qaamaa yoo godhu tokkoffaa haala marsaa dhiiga keenya si'eessa. Onnee keenyaaf gaariidha. Sitti bira. Dhiigni onnee irraa maddusni ujummoo dhiigaa keessa deemuudhaaf jechuudha. Gama biraatiin immoo ulfaatina qaamaa garmalee ni hir'isa. Qaamni keenya akka si'aa'u godha. Narviin akka si'aa'u godha. Ujummoo dhiigaa akka si'aa'u godha. Kanaaf sochii qaamaa gochuun baay'ee gaariidha. Lammaffaa sadaffaan immoo sitti bira silaa wantoowwan ujummoo dhiigaa miidhuu danda'an keessaa tokko ulfaatina qaamaa garmaleeti. Ulfaatina qaamaa garmalee hir'isuun illee rakkoo kanaaf maataa namooti baay'ee ulfaatina qaamaa garmalee qabanii tamboo kiyaarsuu dhiisuu, alkoolii dhuguu dhiisuu illee alkoolii baay'inaan dhuguu dhiisuun illee gaariidha. Rakkoowwan fayyaa kanneen akka dhibee sukkaaraa fi dhibeewwan onnee kan namoonni qaban immoo deemanii ilaalamuu qabu. Hammi sukkaaraa qaama isaanii keessa jiru kontirool ta'uu qaba. Namoonni dhiibbaa dhiigaa qaban illee yaala gahaa fudhachuu qabu kan jedhu kana wal qabata. Kan biraa immoo over excitation kan jennu ginu baay'ee fakkeenyaaf amma dhiironni tokko baay'ee over excited kan ta'an jiru baay'ee kan si'aawanii miira ofii to'achuu dadhabuu illee rakkoo kana nama saaxiluu danda'a. Qorichaanis ta'uu akkasumas immoo wantoota fudhataman tokkoon overii stimulated ta'uu. Kanneen illee ofirraa of qusachuun baay'ee barbaachisaadha. Gama biraatti immoo wal gargaaruun illee baay'ee barbaachisaadha. Abbaan manaa fi haadha manaa tokkoo fi hiriyoonni tokko kallattii garaagaraatiin miira keessa galchuu ni danda'ama yookiin immoo kallattii garaagaraatiin wal gargaaruu ni danda'ama kan jedhu illee akka furmaataatti yeroo taa'u jira. Keessumaa isarratti haati manaa baay'ee gargaarsa gochuu fi ni dandeessi. Rakkoon akkasii jira jedhamee yaadameennan sammuun isaa akka hin dhiphannee fi akka inni yeroo argatuu fi gochuun si'eessuun illee baay'ee ni danda'ama. Wal gargaaruun baay'ee ni danda'ama. Akka wanta inni dadhabeetti akka wanta inni rakkoo addaa qabuutti itoo hin taane akka wanta inni rakkoo fayyaa qabuutti gargaaruun illee ni danda'ama. Inni furmaata baay'ee fidadhee ta'in yaada. Of course. Even mana yaalaa illee wal geessuun, mana yaalaa wal fuudhanii dhaquun, siree keessatti illee yeroo gaarii walii laatanii jaalala gaarii walii laachuun baay'ee fuulatti baduun illee baay'ee wannoo gochuu danda'a nama sana. Asirratti waan guddaa kaafte baay'ee. Haati manaa yaaluu dandeessi. Sitti mayaa tokkumatti jettee kaaftee sanatti yeroo inni akkasitootti fuulatti badu yookiin immoo isa cufuu yookiin immoo isa loluu yoo hin ta'in yookiin immoo jajjabeessuudha ayee abshir sirraa jettee kallattii garaagaraatiin rakkoon jira yaalamaa ta'uuf hin dhiphisin jettee wantoota garaagaraa gochuu illee sarkaa gochuutu illee ka'uun jira. Haala kanaan maneej gochuun hin danda'ama kan jedhudha. Maaliif qoosaa fakkaachuu danda'a namootatti yeroo waa'ee kanaa dubbannu barreessinutti namoota baay'eetti akka qoosaatti fakkaachuu danda'a. Gaafa bira gaa namaaf gala waan hundumtuu waan ta'eef kun immoo wanta uumaan eebbisiisiif kenne bara yeroo isaatti wanta uumaan rabbii eebbisiinuuf kenna wanta ta'eef wanta itti saalfannu hin qabnu. Itti saalfannu hin qabnu yeroo isaatti hundumti keenya piroodaaktii sanaati. Galee walooraa baay'eedhaas jedheera akka miiratti gammadanii fi uumaan illee hunduma keenyaaf nuuf kenna sababiitiif haala kana hubannuun dhaamsa gooti. Gabaabadhumatti waa'een fayyaa wal quunnamtii saalaa yookiin sochii qaamni saalaa dhiiraa ka'uu dadhabuu kan jedhu irratti ka'uu dhiisuu kan jedhu irratti wanti nun qabanne dhiyaanne kana fakkaata jechuudha. Mee gara dhumaatti wanta akkasii mana yaalaa fuudhanii dhaquu kan jedhu. Yoom mana yaalaa dhaquu qabu? Akkamitti himachuu qabu? Eenyu bira immoo dhaquu qabu? Noormaali akkati jettee ispeeshaalitiin seeks teeraapii jedhamu biyya kana keessa hin jiru. Garuu yuuroo kan jedhaman jiru biyya kana keessa. Akkasumas immoo saayikooteeraapistoonni ni jiru iddoo garaagaraatti. Yoom mana yaalaa dhaquu akkamittiin immoo dhaquu qabu? Gaafa dhaqan immoo akkamittiin dhiyaachuu qabu mee namoonni akkasii? Asirratti tokkoffaa rakkoowwan salphaa nama mudachuu danda'aniiru. Rakkoon kun baay'inaan yoo turee fi baay'inaan yoo nama sanarra turee deemuu qaba. Malee sima takka hodhee fi dhufuu miti. Galee wantoota salphaa yaalamuu danda'an sana sirreessuun danda'ama. Kanaaf mana yaalaa dhufuu qabu. Gama biraatiin immoo mana yaalaa dhufanii immoo rakkoo isaanii sodaa tokko waliin dubbatachuu. Sodaan barbaachisu fayyaa waan tokko saalfii hin qabu. Rakkoo isaanii himatanii rakkoo isaanii furmaati kennamuu hin danda'ama kan jedhudha. Gaawaa namatti kana fakkaata. Guddaan si galateeffadha. As istuudiyoo yookaan doktariitti argamtee waa'ee namoonni saalfatan kanaa dubbattee uummata keenya waan barsiisteef guddaan si galateeffadha. Ulfaadhu. Galatoom. Egaan daawwattoota keenya waan nu daawwattaniif galata guddaa qabdu. Waa'ee
qaamni saalaa dhiiraa ka'uu dadhabu akkasumas waa'ee fayyaa kamiyyuu gaaffii yoo qabaatan 7024 irratti bilbiltanii doktoroota keessan mariisisuu dandeessu. Torban sagantaa biraatiin walitti deebina. Hamma torbanitti nagaatti.